Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuune obboleewwan kiyya nagaa keessanii jirtanii jabaatanii kunoonummoo ergaa deemaa jirra suuqii dhaqaa jirra. Guyyaa viidiyoo kana dhugaa rabbiidhaan gadda waraabee mana namaa turre. Viidiyoo nama kuni mana qullaate gaafa gallu dhaqee waa biteedhaan inni ergani guyyaa afur bara bakkee bullee jechuudha. Kun immoo gaafa galaa jirudha, gaafa naqaa waraabne jechuudha. Viidiyoo kanayyuu sodaataa waraabe akkasittiin mudannoo ajaa'ibaa mana lafa dhannee kana ani dhaquun natti hin tolle ture beektanii. Dhaquun natti hin tolle gaafa jaartiin achi dhannaa naan jettu baay'ee natti hin tolle dhugaa rabbii. Achi dhaqxanaan jennaan bakka manni hin tolle yaa rabbii kiyya, manni isaanii immoo fooqiidha. Anaan immoo na dhukkuba dhugaa rabbii. Yeroo ani waan ulfaataa ol fuudhu kalee na dhukkuba jechuudha. Amma fakkeenyaaf nutti suuqiinas nutti dhiyoodha. Waan akka kiiloo 10 amma sukkaara kiiloo 10 ruuzii kiiloo 10 kana ofii kiyyaa yoon baadhee galee baay'ee na dhukkuba dhugaa rabbii. Halluma sana na dhukkuba, waan ulfaataa ol fuudhuutti na eeggata. Kanaaf fedheen ani mana namaa dhaquun illee fedhu. Maaliif mana namaa yoo dhaqanii hojii humnaa olii nama hojjechiisu baay'ee yaaddaa ture. Innaa mucattiidhaan akkana naan jetti jaartiin mana keessan dhufuu nafu torbee dhufuu. Ani immoo dhufuun natti tolaan jiru jedheen. Maaliif sitti tolaan jiru naan jette. Anaan na dhukkuba kalee na dhukkuba manni keessan fooqeerraa yoo isaan waa ol geessaa gadi buusaan jedhan hin beeku. Baay'een yaadda'aara. Yoo wal biratti nu erganillee bakka hojii nu ajajuu jedheen bakka maal goota reetii eega dhaqisiin jedhan ishii jechuudha malee naan jette. Silas isheen dhufa dhufaara garuu natti tolaaman jiru malee jedheen. Akkasitti mana kana sodaataa dhaqee jechuudha. Sodaataa dhaqee rabbiin immoo wanta tokko wanta sodaatanii inuma rabbi isin gargaara jechuudha. Akkasitti rabbiin na gargaare mana sana sadaqee inumaayyuu rabbi mana haadha garbee naa godhee jechuudha. Waan ajaa'ibaati dhugaa rabbii jechuun mucattee wajjinis walii galleedhuma waan hojjetamu hojjennaa wal gargaarree jechuudha. Madaamiin mucattiitti waan akkanaa godhatteedhuma waan bor nyaatamu waan adda addaa kana himti malee waan cimaa nutti himne beekaa madhiisan fakkaata. Beekaa madhiisanii garuu anaa galee guyyaa afurii kana ani guyyaa afur achi turre. Gaafa nu yeroon ani deeme sana madaamiin rafti, madaamiin mucattiidha jechuudha. Rafaarti gaafa seen kaatu ani deemeera. Yeroo seen hirribaa kaatu gaafa ani galaaru jechuudha. Innaan naqaatii oobdii miicaa oobdii silaa dhiira dhufee miicaadhani warra dhiiraatu dhufanii birrii fudhatanii miicuudhani. Oobdii baay'ee guddaadha ooshee jechuudha. Miicaa jetteen lamataa gadi bu'aa miicaa waamii miicaa jennaan isheenoo deemtee ittiin jedheeni jette. Wallaahi kolfanan beeka yaa rabbiin na baaseen jedheeni. Waan ati sodaatte rabbiin numa si gargaare naan jette mucatteen. Hin deemtee naan jette. Hin deemtee hin jedheenitti guli wallaan deemtee hin jedheen jette. Maaloo isan galeeyyuu garuu cubbuudha dhugaa rabbiiti. Mana kanaatti mana balleessanii nu eeganii hojii ciccimaa hojjetaa turre. Soofaa waaqa kaamnee achi guuruu as guuruu mana qalamii dibnedhanii meeshaa olii gadi goggodhaa turani. Garuu waan achitti rabbumatu immoo deebisee mana haadha garfii naa godhee haala gaarii irra turre. Hojii akka ani sodaadhee waan ulfaataa illee fufuunes akkasittiin kunoo kun immoo viidiyoo yeroo ani galaaruudhaan waraabee jechuudha. Maadaamiin ergan ani deemee hirribaa kaatee oobdii miicaa nuun jettee guyyaa afur bullee akkasitti rabbi na baasee isiniin jedha. Yeroo baay'ee wanti tokko wanti isinitti gammaddan jechuudha. Fakkeenya jechuudha. Wanti kun bakka gaariidha waan akkanaadha yoo jettanitti gammaddani booddeen sagalee ta'uu mala. Wanti isin gadhee jettanii immoo bakka akkuma rabbii haa ta'u bakka natti hin tolle garuu jettan immoo
booddeensa gaarii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu waan hundaafuu wanta nu sodaanne rabbiin waan gaariitti nuuf haa jijjiiru. Waa tokko sodaachuun akkuma jirutti ta'ee wanta tokko immoo daangaa darbanii itti gammaduunis hin ta'u. Yoo itti garmalee itti gammaddee wanti sun faallaa gammachuu sanaa ta'uu waan danda'uuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf dhugaa rabbiitiin namumaa waliin illee yoo walitti wal baree nama tokko akka wanti keessuma keetii itti haasa'ii itti kolfisiin jedhee si haasofsiisee wajjiniin haasofte jechuudha. Booddee namni sun diina ta'ee mul'ata jechuudha. Namni wajjiniin kolfitee taphattu. Bakka namni kun rakkoon qabu nama gaariidha yoo jettee waliin haasofte jechuudha. Booddee keetiin diina ta'eetiyyuu si haamata gara booddaatiin jechuudha. Yeroo dhiyeenya keessatti walirraa adda nama baasa. Namatti immoo lakki nama kanaan hin haasa'u. Namni kun nama akka kanaa ta'uu danda'a. Bakka natti hin tolle keessuma kiyyaa natti hin tolle yoo jedhanii nama tokkoon irraa fagaachuu yaalte immoo namni suni adeemsa keessa nama gaarii ta'e mul'ata jechuudha. Innaa mudannoo ajaa'ibaati an nama hundaata akka kana ta'e an akka kiyyatti carraama kiyyaadha ta'e an hin beeku dhugaa rabbiiti wanta itti gammadu naan ta'u bakka wanta akkanaadha kun baay'ee gaariidha jedhee waan itti gammadu dhuma isaatiin badaa milkaa'inaan qabu jechuudha. Wanti immoo bakka natti hin tolle tokko gara fuulduraatti milkaa'ina ta'a milkaa'aa ta'e mul'ata jechuudha. Innaa akkasii isiniin jedha obboleewwan kiyya mudannoo kiyya waan gaafa mana jara kanaa dhaqaa jiru waan natti hin tollee jedhee na gammachiisuu didee garuu immoo gaafa hin gale immoo gammadaan galee dhugaa rabbi gaafa naqee haaraa natti toluu didee jechuun haaraa jechuutu hin ta'in bakka natti hin tolle bakka. Yaa Rabbi deema micattiin jiraachuun natti toleera laa micattiin jiraachuun natti toleera. Wal biratti namni tokko sararatanyaa ani ijoolleen amala akkanaa namarratti argitanii beektuu laata jara Arabaa irratti yeroo ijoollee afaan keessan dubbatanii hojii wal argitan yeroo isin walitti haasa'u jalqabdan sobanii walirraa isin waamu ergaa isin ergu hojii isin hojjechiisu an baay'inaan waan akkanaan na mudata dhugaa Rabbi biyya Arabaa kanatti. Ijoollee baay'ee yeroo asitti biyya kanatti wal agarru manuma Arabaatti wal agarru jechuudha. Afaan walii beektu jedhu yooni waliin haasofne maal waliin haasoftan maal jettan jedhanii isin gaafatu beektu. Yoo afaan waliin beennu jedhan malee yoo afaan walii beenna jedhani tokko sobanii walirraa si waamu bakka yooti waliin haasofte gaa ammumatti daqiiqaa 5 wal bira turtutte jechuudha. Akkati waliin haasofne si godhu maaliif akkan isaan akka waan akkanaa godhaniif hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf kanaadhaan dhaquun natti hin tolle yoo wal biratti nu argan hojii nu ajaju waliin haasa'uu nu dhorku waan jedhamu jechuun nama ittiin tolu bakka jaratti waan isaan beekan dhugaa rabbiiti. Innaa mudannoo kiyya waan akka kanaati baay'ee wanti isin gammachiisu booddeensaa faallaa ta'uu danda'a. Anuma ta'e hunduma ta'e hin beekani. Jarri Arabaallee ijoollee sararatanyaa wal biratti argan hunda hin jaallatani. Garuu jarri warra ammanii sodaataa dhaqe kuni waliin haasa'ullee maal jettanillee kana sanaallee nun gaafanne amalli isaanii gaarii ta'ee mul'ate jechuudha. Anillee mataa makiyyatti gaafan mana kana dhufe jechuudha. Mana kana gaafan dhufe addisee jechuudha. Jarris gaafa nu biyya isaanii kana dhufnu gaafa aaraa addisii taane addisii isaan bira dhufnu nuyi isaan sodaanna beekto isaan immoo nu sodaatu nuti immoo isaan sodaanna isaan nyaata nu yoo nu waa nyaanne nu loluu yoo nu rafne nu hirribaa nu kaasuu yoo nu maal goone jennee sodaanna nu rukutuufaa jennee sodaanna mitiire jarri immoo maal luun jedh hin baddii waa fudhattee baddii birrii keenyaan isee finnee nu sararatanyaa duukaa baddii nama duukaa baddeedhanii bilbila yoo isaan bilbila jibbanii fi namaan haasoftee nama duukaa baddeedhanii sodaatanii jechuudha. Anama mataa kiyyatti gaafa mana kana dhufe jechuudha. Na sodaataa turte jaartiin amma bira jiru kun. Isanarra suuqii dhaqee waan arge waan fedhe qulfii ofii kiyya baadhee deemu jechuudha. Akka mana kiyyaatti qulfii jaraa baadhee deemee yoo barbaadan ATM isaanii natti kennanii dhaqee ittiin bitee galu jechuudha. Gaafa duraa
gaafan jalqabaan dedee dhufe mana kana dhufe jechuudha. Mana kanarra waggaa 3 mana kanaaf duraan asin turre. Jaartiin mana qollofteetiyyuu qulfii mataasee dura kaatti. Yeroo hundaa qulfii itti baasii fi dibaanaan jetti yoo irraanfatte ciiftellee. Qulfii itti baasii fi dinaan jetti gaafa yaadattu immoo qolloftee fuutee mataasee dura kaatti. Innaa amma gaaf tokko eegana amananii qulfii kanatti kennanii suuqetti dhaquutti kee waan hundaa kana jarina amanuutti kaanii maalan jedheen beektanii waa'ee masaan sarraatanyaa shakkuu irratti natti haasofte jaartiin. Ennaani isiniyyuu hin jedheen isiniyyuu kanaan dura yeroo ani dhufe atiyyuu hin jedheen ati maadaamiidha maadaamii kootiin atiyyuu yeroo ani dhufe na shakkitee na sodaatteetiyyuu mana qolloftee qulfii mataa kee dura kaa'achaa turte. Hin baddina seete miti. Ani baduuf hin dhufne kaayyoon qaba. Hojiidhaaf hin dhufe malee badiidhaaf hin dhufne hin jedheen. Sahanaan jette. Dhuguma namootatiyyuu eeginaan jedhanii tuuti raftuu kaasokkitinaan jedhan. Warroota hiriyoota kiyyatu jette. Dhugaa rabbiiti nama tokkotu waa tokko wayii isaan hubatee waa shakkuun illee hin ta'u. Namootatiyyuu utuuti raftuu qulfiin balbalatti jira waan ta'eef hin baddii naan jedhanii jette. Waan ajaa'ibaati dhugaa rabbii. Kanaaf fedheen qulfii kaa'aa ture. Akkas obboleewwan kiyya nama tokko amma sirriitti hubatanitti amanuun nama rakkisaa jechuudha. Nama yoo hubattee waliin jiraatte immoo hin shakkitu amanuu dandeessa. Akkasii waan na dhaggeeffattaniif galatooma. Warri mana kanaaf haaraa taatan laayikii sabskraayibii godhaa isiniin jennaan nagaan tura.